Birraan bari'ee irreechi ga'ee abaaboon daraaree yoo waliin areedu dardaraaf shamarreen maarree manni uffata aadaa waaqoo asan jira isiniin jedha. Uffanni keessan faayi keessan ammoo miidhagina keessan. Manni uffata aadaa waaqoo uffata godinaalee Oromiyaa maraa kan shamarriif dhiiraa kan ijoolleef beeraa Wallaggaa, Jimma, Harar, Arsii, Baalee, Ilubaaboor, Booranaaf Karrayyuu, Shawaa, Gujii mattu. Kan warra Kamisee, Goode, Ijoollee Walloo, warra Dirree Dawwaa uffanni alfanqalloo maal kana qofa biyyoota addunyaa Awurooppaa, Eeshiyaa, Ameerikaa, Awustiraaliyaa eessayyuu teessanii helooyuun jettan bilbilli keenyas balballi keenyas banaadha. Uffata aadaa dabalatee meeshaalee mana keessan keessatti maa itti baatan coocoo, qorii, gundoo, ulee siiqqee, abbata abbaa gadaa fi callee nu bira argattu. Maarree manni uffata aadaa waaqoo irreecha baranaa sababa godhachuudhaan fedhii maamiltoota isaa guutuuf haal duree hundumaa xumuree isin eegaa jira. Kabaja ayyaanota garaa garaatiif, guyyaa dhaloota keessaniif, guyyaa cidha keessaniif, kiraadhaaf, bittaadhaan manni uffata aadaa waaqoo filannoo keessan haa ta'u jenna. Iddoon itti argama keenya Finfinnee naannoo Shiroo Meedaa gamoo Beetisab Hintsaa irratti nu argattu. Odeeffannoo dabalataaf lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 9105082 Duwwaa 9104043 Duwwaa 5. Uffanni keenya faaya keenya, uffanni keessan faaya keessan, faayi keessan ammoo miidhagina keessan. Mana uffata aadaa waaqoo.